Laal eenyutu dhiyee lafa sana naan bisii yoo barbaade malee dhaggeeffadhu ayi nu kaasi. An sababaan deedii hangam takka akkanan dagalamu jiru. Na dura eenyu dhootee beektaa? Bakka nu kaasi qaama qaba irraa gasi waa. Mee galakkisimee Nagoo moo waan tiraaji. akkuma reefu san gora dura na. Way nun godha us ati ala laasa takka nadu naasa. Na wajin da deeffatinan an dhiira lajin deeffatinan. Dhiiratu taalti modalatu taalti. Kabajaan situ bunan. Ay bar lafaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashoo harka fuunee hordofaa daawwattoota keenya qaqqaalee akkam jirtan nagaa fayyaa qabdanii. Egaa bakkuma jirtan ni salaamtaan teenya isin biraa geessu isin jecha. Arras walitti deebinee jira. Anaan tanoo maal qabattee dhuftee kun tantee. Egaa akkuma argaa jirtan jechuudha mashaakilli akkuma itti fufee jira sababa gartee micoo raajuun fidee jechuudha. San sababni immoo aanaa isa wajjin ta'ee fidee jechuudha. Sababa san irraa kan ka'e anillee mana kana keessatti hedduu takka rakkachaa jira. Faayuun akkuma isin argitan naanillee jechuudha. Naannoltee maal jettee ammallee naamuun hin dandeenye sababa saniitti fan hedduu bakka waan raajuu kabajuu fi micoo tana isa biraan dabree dubbachuun xiqqoo natti ulfaatee akkanatti jechuudha cinqamaa jira araan tana immoo raajuullee dubbisnaan yaani bakka alaan qubsnee dubbiin isaa araan tanaaf ishii kophaa yaameetiin raajuun dhaguma yaani gabbee jira waan ta'eef dirqiidhaan ishii anaatirraa oofachuu osoo faayuun ta'anii naatirraa oofa. Sanboota immoo isaa yoo walii galan ta'e walii galan jechuudha. Maaliif isaan lachuu biraa ammaan tana qoodan qabu. Sagaffaratti faayuu biraayis qoodan qabu, raajuu biraayis qoodan qabu. Anummaa shakamuutiin jira waan ta'eef micoo tana amma fakkeenyaa fi sababni amma mashaakila kanaa micoo tana anaa gabbaasuu deemanii amma yaameetiin yoo gartee ol seenee immoo kashin taa'u jiraatu ta'es yoo hin danda'amee kophatti yaamee kaameraa kaadee waan takka takkas gaafadhee sanboota viidiyoo irratti isinuu akkam akkan godhu kan waliin arginu ta'a hanga xumura sagantaa keenyaan waliin tura. Jo. Come? Cos'è? Cosa? Ayo Akamiati? Naga wallahi banti mu situ kabat. Ammo. Benila monjira. Ya kabde ate kabira. Akami sila yani simanan mana kana baka siti jirami. Bareeda akka jayba. Kesumara baka anama kesumara baate jirta man tan ora mana taate. Haadha manaa tuutee nyamanta. Sita ajaa'ibati bar. Amalan. Onni si gaafachuu barbaadu. Haasaa tiriftirfiin wajjin haasa'in. Namni takka nama hogaan jiru meema. Ibraajuun yaa dhimma maalii walii qabdan? Ay dhimma keenyaaf karaayyoo takkara lamarra maa dubbataa waltasan? Takkara lamarraa miti bar. Isas kophatti gaafadhe sis gaafadhe anamma haasa'u yaanii gaafachuu sin barbaadu man dhimma kanaa dubbachuun barbaadu. Sababa dandeetii rakkoo deemu jiru ni gartaa mana kan keessatti. Mashaakila deemaa jiru ni gartaa mijiteetu. Mashaakilli kun yaani waan sadeen. Mashaakilli kun maali yaani ustee sagalee bakka kan mataa qabaddee akka miskiina kana magartee wantaa takka waamee kan sagalu jira isiiti. Kan sababaan ta'ee kan rakkatu jiru ni gartaa miti. Miskiinummaan qabu yaaboon ilma dhiiraati jeetiin si dhiise malee firraa hin si dhowwaa miskiina giseetu. Anu waamu firraa dhowwuu ta'an. An silaa raajuun kabaje malee siigalee silaa narra dhufte. Woi silaa akka inni yaadee akka silaa akka gartee inni guyyaa jalqabaa keessumaadha rakkatudha maal jee sibiilisanii silaa dhugaa ta'e araan tana silaa akka inni keessi baasu anaa biyya mana kana kan deeqaa takkaaf jiru dhaabbadee wanta jiru. Yaaboo wallaahi hedduu takka daangaa dabartee jirta akkam. Koosira jirta oolati ilma yaani haati manaa haatu gooti kanatti teessee bakka kanatti haasutu kanatti barra hai akkam akkam soo godha isaati. Hai maali maqaan kun manni kun maqaa eenyuutiin irra barraa'ee jira haadha manaa guddiftee bara. Maqaa keeti mannummaan kunuu keeti. Akkasitti hin beekneeti. Hin beekne ganaan bara madura yaani aran sirraa bara. Ooyi arumarraa eegalii barigaa yaaba waan siin galanii jira cinqamtee bara. Anamma haasaa tiriftirfiinatti naasayin anni haaraasaa tiriftirfiinatti naasayin. Hai aartu maal fiddoo? Amma raajuun ala jiraame isin jiru. Namni takkan jiru mana kana. Yoo siitee ilaalama yoo osoo fi wal dhabbiin naafsi gidduun dhufne. Naafsilleen sababa dandeetee kan sababa kiyyaan dee walolchiisa. Raajuudhaanis. Naafete duraanuma tala waliin beeknu yoo wal dhabnees maali? Wal dhabnee bijinni osoo hin taane naa gatiin si baasitee kaa amma keessummaadhaan bakka namni jiru ijoollee ta'e mukaan si keessaa deemu. Wanni guutuudha. Anziminee sababa dandeettii kasaa wal jiran. Hai maal kana dakaleeti maaltu si ati qoy bultii namaa diiguu barbaadda. Bultii namaa maaltu diigina dura diigamtee bas maaltu si dakaleeti bakka kana. Qaba ati yeroo raajuun si dubbisu akka inni jaartii qaban beektu. Mootari isaatu joo hin qabuu siin jeeti. Laa fedhee haa qabaatu fedhee faadhiisu yaani nama jaarsa qabu yaani narraan hin baane isarraanis hin baane maal isa
Isa dura waan jiruuf jecha. Agas tanan gara na daga buleeti na daga azun biya ko na daga an sababa rajutin sa kabaju jira sigale garan dufne talabin sa kabaju jiran sababa dum deti mon isa lal akumar gu jirto churan hagan da ka karra gadu jiro atin beitu Mana kina kabajja yani nama beekan. sin kabaj ne na malle ama kabaja abun kabaja de bara de tun yani ma alfin sa kabaja on Ranas ga. Ay araboodetti bas mana kana kan dufne watum jini. ammo wonu manu geti wonu mo dufte moti Takara lamara kan. ini baka ko mata kabatu bar yani mata gize kabatu man baka ma ka baka da sigare Nyam barbule sama mata qabatteeti. Kusura te gana tilma Afee jira lolaan jiraatu Ma- hingalle. dan amma kara gaba ba wani ji barbado amma wani sai ame yero ni fi hangara junga bu e get nan amma ko basir gana ni sai ame dal yoni sai birashi dubad na bisa wani dabraji si galami hay na gina dim amma sai wanda dim Sigala yani. gina esan gina dim ma len alangalan Ay maane horiidha na seetuma horee na seetuma hoolaa na seetuma na gurguruu deemta magaalaa keessatti. ma na birambe turaju ngoreti Maali biyya kanatti nama gurguran jechuudha geesse. sano son tane bibsa ko na bibsa Biyya teenya afana ba ma kana na dibi wonta ma na dibi hoolaa qofa rabba saaditti hidhanii gurguranitti hin beekaa bara. Ati bara akkuma sila gulamni gurguree bareda mi silaan qaalan gabba dirki kappaasiya si gurgureeti na gurgurta situ na gurgureechu bareecheetiin si gurgura. khala ka sana ho gabbe ga na gurguri yani waji gabba na wasi gurgurta Amma sin gurguru gaalaaleetiin akka gatii baaftu si gimmidee si gurgura. ya bo tai Taayoo gaati. sin khabaju jura da badu afan da dagina kanat koine la lamma da gefadu asa dirfin do alabi sigale sana bo to mo yon har ka wuli da barne male dal yenyu tu diela batan na misi yo war badi male da gefadu ainu khasi an sabana de diyan gamta ka taran da na mujuru Na dura eenyu dhoottee beeyta. takka anu khasi ka ma ka na ka si wa Mee galla kisimee hinaa taateen. raju Maali? wala kan wati ne to wonta ju Ay. komme du boga dufti am tiraju ana be Akkuma reefu san gora dura ena. way nin goda us adela la hata kana duna Ay, sai na asan wajin da de fatinan an ira wajin da de fatinan Dhiiratti utaalti moodalatti utaalti. khabajan su bunan Ay bar lafaanatu mee Time waan yoota. cina qixxeessee moo? kan su tumi Naga maaltu jira? angalan duman Akkuma reefu san gora dura. Ay akada kam tiraju isaan natti si erge. akada kam raju wala khabajina mi Jechuun wal qabanya maali maaltu xaxalame? baka am jota na mana kana ba sika raju sababa sanati mi kai wala Ay wai akkuma reefu san ikkoon naga baasiree reefu na darbite sanitti amma maaltu si dhaabe? khasi video du man dana am tika video khota tai Ay reefus wayita na fiddeetu maal na darbite? Dhaggeeffadhu. Haa. Amma dubaatti si baa Maalin si dhaga? humnaan ta'e jirta moo humnaan baasinta? raju ngani base Jechuun na dhagee. Akkanaa miti. akana amiti mdibar Jechuun akkanaa miti kaananii wal dubbateeti waliin afaan walii galee. mijo na bar aywa wali gal wali taka wani ji ada gujame ada gujame Rabu gammee qaba. ya Guyyaa fedhaa ta'u maal sirriitti Hay ati mana keetiin dhufe moo mana isaatiin dhufe? maal Boy, Manni mana eenyuti? haasaan hojii daginan Hay An sukura nan qabsiisin. sunnee eenyu hojii haasonne. awoo kana hojii haasofne kanaaf si jiyaasu jira mijoon jechuun barannee. raajuun sababa ishiitii bar kan faayuun mashaakila meeqan sababa tanaa isin jidduu rakkataa jiru faayuun haalolaa jirtu sababa mijoo tanaatii bar Ayyi bisiin bara amalaaf qabdi lola. Laal. Amalaaf qabdi. akka amalaa qabdu nin biya an sababa an deetii fakkeenyaaf yaanii hatta isin bar faayuun tun jaarri deemii isintuu akka fedhetti yaanii walii gala mijoo tan ammoo maa fiddaa dhammaati yaa tamaa maa Bakka isheen dhuftee jirti. Barama dhuftee jirti miti. Dhuftee barama guutaan wajjin mana keessa ooltaa jirti. Faayoon wajjin mana keessa ooltee naan kan ka'ee kutee warra. Har'a sin olle naa sin jiru miti. خلاص قام ما قرا ما كان بيتا شيء قباسي دين وانا كان اوفي لما دسيتو دي ام تي في تراجو كذا كذا انا باسن Barisiin kumaa. لا ثم انو مالو تزو ام برا يا برا قبل خلاص ثم انو Ani خلاص ميجو جالت فودي برا كيف فتو ولا جو يعني انا ني Duraan Ay, dura ko kasi waan nagal siitu bitan. haadee natti hidhee na fide. haasoo kanaan هذا كان هذه من براجو انا قبل Faayoo يعني si jaare moo nagila. Yoo faayoon na jaare yookaan faayoo tokko kana godhu jira jette. فايو كم نقول تيسا فايو وان دغاد بده جرت فايو وان دغادي هي من جوه تنسينا فيديو راو فين انجو جرتين سي يعني ياتي واتك وان جد بكيت امان هنگم بس ان ساي من جوه نادي كان ده رواجي اوكي يكون جيس موراجو بكي جيسن كوتورا Guutuudha. Maaliin taa'ee isiintu maal taatee dhukkuba maaliin qabdi yookaan horatti maaliin qabdi sammuudhaan rakkoo qabu moo? مشومو Ni dhukkuba moo icabde moo duudhaadha moo maal jechuun afaan datti afaan dachifteeti duudhaadhaa warra kanaan naa qaba ittiin bira keessi moo namni dubbatu bara.
akkas aanan gaabooti bar karaa guutee toomaan bitee dubaraaju akkas aanan bar karaa guututtee tooma osoo yaani akkasuma bar malee wanni mijoota naaf akkana mormituu maali beeti laal naafsi walitti haaluu deemamoo asirra waan akkasii siifaa haadni isin hidhaa jirtan haada jajjabaadha. Maal jechuun haada kam? Hattiin isin tuma jirtan hatti jajjabaadha. Maal jechuun raaju? Garuu ammoo hatti akka maal jechuun? karaa kana yoo karraa haftan ta'e malee booda deebitanii ifumaatti hidhamu ta'e san boolla namaa qoxini wayi maal hin fageessini ifi tokko fuutee isaa hayyaa dhageesse maal jechuun? wanni akkana iyyee maal seet amman tana haada go'atu haada hidhuu haada kam diin adeegara maal jetteen taayoo ableenis jira jetteen ayyo kana hunda wanni jiruuf hin jiru namni qomboo nyaatee bulu tokko nama rakkate tokko jechi nan jiru kun akkamitti isin hin dhagamnise namni rakkate akkanatti jechite dhongolee namaa deebisa akkas aanan raaju dhaggeeffadhu ishii daraaraa mi'aa ofirraa baastu naaf fideemi manni kun bara ati na fidde moo isa fiddisaa ammoo fiduu ogaan jiru mana kana ansin agarsiise malee bara ani faayatu bar jaartiteeti ansirreetti naanu bara an isini waliin toltuu deesan barbaada waliin aarsachuu si fide garuu immoo akka ishiin jalqaba naan namta kaa wajji yoo kana maa wajji raaftu ta'e hin fidinidha waadaa ishiisan amma micoontu waadaa sana diisiftee baran nama nagaa fakkaatee jechuudha sababa xiyyaara anaatee kaadhee deemtee jechuudha lammata immoo kajaalatti sin jidduu jiraatu ta'e raajuutis amma faayuu hin jirtuumi yoo dhugaa san ta'e bara mee halaas hayi maal jechuudha akkanni dhimma ati yoggaa ishiitu kana kanatti bitamtee dubbo caaruu wange kanaa dubbannaa dhibee waan waan biraan na achiisu jira. Ilaala. Raaju garuu siifa. Anamma dubbaa alan geessan jee. Sababa micoota naa bultiin sababa micoota naa yaani mashaakilli kun sababa ishiitii bire fuudheetiin bakka biraa geessa kaa. Akkasii bareeda damma fuutee deemuun dhorkusi dhorkutti hin jiru. Maaliif fuutee deemtanii chaa lolaan jiru. Garuu ammoo walii galtanii haasawarra walii galtanii yoo mana san geessite gaariidha. Akkanuma dhuftee utaaltee isin meeshaa walitti ijoollijaan taane walitti. Boo dirqinii miti bara afaan nagaa inni dubbaddeeti bara kana jidde yaani afaan dubbii biraan ati afaan nagaa ugaati afaan nagaa akkamitti si dubbadde hay afaan nagaa namatu afaan nagaati nagaa si gaafadheetiin bara yaani waa hundi waan jiru siimeetiin afaan bara haati abbaati mana ana maaree jinni way akkuma isnaana guru jirti baasree afaan nagaa maatu fidee afaan nagaa na kana mallee si baasuun dadhan habajaa isaatiif garuu ani sin raan gabbaa walii galaati inti waliin galu raaju khalaas yoo kaniifi baaf jechuun bikkaan geessuun qabu yette walii galaa yoo keessis jedhamte cha kana gulaman si jedhu garuu an dhageeffadhu ana maraatu dhageeffadhu gaana jirtuun si mana maan jalba kanatti laal silaa danda'ame nama walitti isin jidduu deeman garuu immoo sababaatiyyaa maaltu si dorge hay akkamitti walitti isin dhishee deematu abbaan sababa anatee jechuudha waan kana keessa rakkoo kana keessa na ta'e si garuu kana naqe rakkoo kana immoo waan takkallee irraa tama amarraa gabbaasii naan jetti ishiin yookas ta'e ogon ishii gadiin baasa jee ati bifa kanaan akkamitti haasoo jirtu hayyeenu jidduu bayi ati dubbatin anaa gabbaasa si irraa baasa tama irraa baasa irraa baasi irraa baasu waan nammoo akkam beekutu ishii baasa akkam beekutu naa ishii baasa khalaas naafsi wal jaaru